jajjabaanneerra ijjitii dhookate saba bal'aa keessa agartuu saba guddaa OMN cimsa hiikaa guddaan jennu kumsa barbaachisa abbootii amantii hunda hirmaachisa seenaan deeggaramtee hayyuun ijaaramtee ooftuu simbukkisu OMN hundeen kee jabaadha Dino wittifatu yaaluuf si ugguruuf waan qabnuun itti hirmaannaa nuti sabbadatti kan OMN ijaa gurra hawaasa keenya hayyoota keenya OMN miidiyaa hawaasaa miidiyaa uummataa fi miidiyaa Oromoo cinaa Oromoo dhaabbatanii galata qabdan dhugaa keessan argaa jirtan ijjitiiwwan waan wayyaaneen amatoota hedduudha yeroo maastar pilaanii irraa eegalee hanga ammaa waan isaan gochaa jiran argaa jirtan akka guyyaa irraa kanaa isaa ammaa kan dhiisu. Dhugaa akka Oromoo addunyaa waliin Oromiyaa irraa OMN Oromia dhaabbattee kaayyoo haqa OMN hirmaachiftu hundumaa OMN ati kuftu yoomumaa sagaleen jiru na fakkaata OMN Oromia OMN dhaabbattee kaayyoo haqa OMN hirmaachiftu hundumaa OMN ati kuftu yoomumaa OMN eencufamtu yoomumaa Oromiyaa irraa jenang guyyaa hundeeffama Oromoo Miidiyaa Neetwoorkii guyyaa dhaloota isaa jechuudha fi bara jaamata afuraffaa isa kabajachaa jira jechuudha. Miidiyaa uummataa waan qabnuun hundumaan deeggaree nutu jabeeffata. Egaa qabeenya keenyaami. Ibsituu eenyummaa daawwitii hawaasaa kan keenya OMN faagoonu jabaannee gargaarsa. Kan keenya OMN faagoonu jabaannee gargaarsa. OMN dungoo saba keenya miidiyaa. OMN dungoo saba keenya miidiyaa hawaasaa jedha. Artistii Caalaa Bultumee galatoomii jennaan nama kamuu ture jechuudha. Oromoo Miidiyaa Neetwoorkiidhaaf artistii sirbee fi artistii qabsaa'aa akkasumas artistii sabaaf dhaabbate sabaaf jiraatu baay'ee tokkos jaalannaa sabboonaa sabaa qeerroo nuuf jiraadhu siin jenna bakkuma jirtutti nageenyi rabbii yookaan kan waaqaa sirra harkabu siin jenna. Egaa kaa hundi keessan akkuma beektan mariin keenya ka guyyaa narraan kanaatii fi yaada irratti wal jijjiirru hundi keessan akkuma argaa dhagahaa miidiyaa garaagaraa irratti miidiyaalee hawaasaatiinis haa ta'uuti. Gara toora satalaayitiilee garaagaraatiin warroonni gartanii waa'ee guyyaa irraan kanaa paarlamaan yookaan immoo manni marii bakka bu'oota wayyaanota manni marii bakka bu'oota uummataa osoo hin ta'in manni marii bakka bu'oota wayyaanota jechuudha. Ifaan ifatti guyyaa adiidhaan ilmaan Oromoo irratti lola labsee jira. Ilmaan Oromoo duguuguudhaaf nutti maxxifatee nutti ka'ee jira. Kana keessa ammoo maaltu ta'uuf deema maaltu ta'aa jira warroonni angoota gartee Lammaa Magarsaa fa'aa gadi buusanii bakka Lammaa fa'aa ta'anii gartee kadhimama muummicha ministeeraa ta'ana jedhanii warroonni gulufaa turan ka'arra gartee sagaleen nama tokkoo kabaja qaba vaaluu qaba. Awurooppaa kana keessatti namni yeroo filannoo godhu kan injifatu sagalee nama tokkootiin lama lamaatiin injifata biyya dimokiraasii keessatti jechuudha. Achitti parsantii dhibbaan dhibbatti injifatanii kijiba hin jirre uummatatti himaa waan hin jirre uummata miidiyaa duratti hawaasa duratti addunyaa miidiyaa gubbaa warroota dippiloomaatii addunyaa duratti jechuudha. Waan jarri kijibanii korojoo jarri hataa jiran hundi keenya argaa fi dhagaa jira jechuudha. Egaa hundi keenya akkuma beeknuu fi dhagaatti jirru labsi yeroo muddamaa kun akka seerri biyyattii kaa'etti keeyyanni 93.3 irratti akka taa'ee jirutti labsiin yeroo muddamaa kun kan labsamu
manna egaa kaawunti keessan akkuma beektan amma labsi yeroo muddamaa biyya keenya irratti Oromiyaa irratti fi Oromoo irratti labsamee jira. Kaayoon inni labsameefis ilmaan Oromoodhaa kaafan duguguu akka hin baranne uguruu ilmaan Oromoo akka walitti qabamanii yaada waliin jijjiirree yookaan ammoo waan qeerroo jedhu kaayoon isaanii qeerroo bittinneessuudha qeerroo diiguudha. Wanni diigan hin jiru mileena diigame diiganii hin danda'an qeerroo jechuun nama jaarmaan utubamee jaarmaan hoogganamuu miti. Qeerroo jechuun ilmaan Oromoo hundi dargaggeessi hundi hoogganaa ofitti ta'ee wal qindeessee wal ijaaree socho'aa jechuudha. Kana osoo addunyaa guutuun itti garagalte waan diiguu fi bittinneessuu hin dandeenye jechuudha. Kan akkasuma na qabadda hundi keessan gaa akkuma beekamu seera biyyattii irratti akka taa'ee jirutti keeyyanni 93 tuqaa tokko jechuudha akka kaa'etti labsi yeroo muddamaa yookaan labsi yeroo hatattamaa kan labsamu yoo ijoo sadiin kaa'e yoo ka biyyattiin sun diina alaa dhufuun weeraramte yoo ka biyyattiin sun dhukkuboota daddarboo hatattamatti mootummaan naannoodhaa yookaan godinaadhaa to'achuu hin dandeenye kan nama galaafatu ta'e waan kana tasgabbeessuudhaaf qabbaneessuudhaaf waan kana to'achuudhaaf akka inni ummata biratti daddabaree nageenya ummataa yookaan ummata biyyattii hin miineef waan tasgabbaa'u waan qabu jechuudhaaf tasgabbeessuu waan qabaniif dirqama labsiin yeroo hatattamaa labsamuu qabaa jedha. Ka kana godhu ammoo ka kanayyuu gaafatu jennu bulchiinsa mootummaa naannooti ka kana gaafatu. Cal'isee mootummaan federaalaa alatu sii beekaa ana sii murteessaa kaan jedhe fudhadhu mirgaan qabu mootummaan federaalaa jechuudha. Gonkumaa wanna achi irra ta'an jiru. Ammallee maal jedha? Laala Oromoo nagaa xiyyeeffadha. Labsii yeroo hatattamaa labsamee sa'aatii 48 keessatti jedha laala. Sa'aatii 48 keessatti manni marii bakka bu'oota uummataatti raggaasifamuu qabaa jedha. Labsiin muddamaa erga labsame yoomidhaa yoom dambidooloo irratti uummata keenya kan dhufaa ture. Har'a hundi keessan akkuma beektan obboleeyyoon keenya mandiratti labsii yeroo hatattamaa irra labsanii ilmaan Oromoodhaa kumaatama ajjeesaa jiran kun fixaa jiran. Egaa kaama sanisitti deebinaa. Sanisitti deebinaa kanatti yaasee wanni an jechuu barbaadu tokko maalidha hundi keenya akkuma beeknu labsi yeroo muddamaa labsamee jira labsi kanarraa ammoo warroonni mana marii bakka bu'oota uummataa namoonni hedduun qooda irraa fudhatanii jiran akkasumas hayyoottan keenya kan akka Jawaar Mohammad Isqeel Gabbisaa kan akka Profeesar Isqeel Gabbisaa akkasumas Dr. Tsaggaayee Araarsaa fi namoonni doktoroota ta'an hundi isaanii shira wayyaaneen diinni arraan tana xaxee ilmaan Oromoo irratti asiin duras yeroo gartanii maaster pilaan irraa eegalee walgahii koree giddugaleessaa jaarmoota siyaasaa biyya keessa jiran kan Opidiyoo, kan Ba'aadee, kan Yaadik, kan Abbaa Ixaayyoo dagachuun xallaachuun achirraa eegalee iccitii gama mootummaatiin jiru hedduu isaa jechuudha gadi baasanii hawaasan ummataan gahaatti jiranii hawaasa dhageessaa jiran har'as gartee horii moo loon nuti anarraan tana horiinuu yeroo ammaa kana iddoo dhaqee iddoo oolee galu ni beeka bineensa kamtu isa nyaata isa nyaanne addaan baasee beeka jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa irraa kana nu kaalkuleeshinii akkamiitiin jarri isaan kana hisaabaniiti. Manni barii bakka bu'oota uummataa eegatee soo 500 ho'i akka qabaatu taate 500 fi uumama keessa warroonni har'a dhufanii mana marii bakka bu'oota yookaan paarlaamaa keessa teessoo jiran namoota sagalee 490 jechuudha. Sagalee 490 keessa harki sadaffaadhaan mirkanaa'ee jira jedhan. Kana kasaaxilan hundi keessan warroonni miidiyaa irratti har'a kaan gochaa kaan dhiisaa kaan har'a editingii hedduu argaa jirra jechuudha. Garuu teekinooloojii galanni haa ga'u. Arra aktivistoonni kenna gama foddaa Oromoo Miidiyaa Neetworkiitiin ibsa bal'aa uummataaf kennaa turtan baay'ee tokko galatoomaa Oromoo Miidiyaa Neetworkiin miidiyaa uummataa, miidiyaa hawaasaa, miidiyaa uummata Oromoodhaaf dhaabbate sagalee fi gurra Oromoodhaa ta'ee gaachana Oromoodhaa ta'ee akka gartee qabsoo meeshaa qabsoo Oromoodhaa yookaan qeerroo keessa adda durummaadhaan har'a rasaasa caalee xiyyiitii caalee qawwee caalee hidhannoo meeqa caalee har'aan tana mootummaa wayyaanee harka duubatti micciiree har'aan tana akkuma isaan jechaa turan kaalchoodhaan dhiitaa jiran jechuudha. Kanaaf hundi keessan akkuma beektan miidiyaa keenya kana jabeeffachuu qabna. Silaa miidiyaan kun jiraachuu baatee Oromoon akka sabatti irra sadarkaa kanarra silaa ga'uu baannee turre jechuudha. Wal kijjibuun nu barbaachisu. Erga Oromoo Miidiyaa Neetworkiin dhufe bara 2014 as gartee fincila maaster pilaanii bara 2014 Apiriil irraa eegalee Amboo, Haramaayaa, Madda Walaabuu, Jimmaa, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Adaamaa, Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti gaafiin uummataa akka jeneraalii ta'ee ka'ee gaafiin lafaa gaafiin mirgabbaa biyyummaadha. Har'aan tana Oromiyaa guutuu wal gahee har'aan tana gartee gootota hedduu qeerroo hedduu
Oomisha jira kanaaf ammoo tinuu kashoora guddaa taphate keessaa adda durummaadhaan aktiivistoota teenna hayyoottan teenna tadur arguu hin dandeenye ijaan baatiriidhaan ija keessatti ibsa boolla keessa bakka isaan jiranii nu baasa har'aan tan akka saba isaaniitiin wal mari'atan yaada wal jijjiiran akka saba isaanii gartee hubannoo kennaniif hubannoo gahaa jechuudha. Dur wayyaanin TV takkaan nu sobaa ture arra san hunda dukkana keessa ture keessaa ifatti nu baasee jira Oromoo Miidiyaa Neetworkiin. Kanaafuu Oromoo Miidiyaa Neetworkiin ilmaan Oromoo lubbuu teenya caala jaalannaa. Kanaafuu galatooma alfadhaa umriin isaa dheeratu baga guyyaa dhaloota kee amata afuraffaa yookaan hundeeffama waggaa afuraffaatiin si ga'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Neetworkii eebbifnee bira kunna jechuudha. Egaa kan kanatti yaasee akka labsiin yeroo hatattamaa yookaan labsii yeroo muddamaadha raggaasisutti kiyyanni 93.1 jechuudha. Yeroo biyyattiin weeraramtu dhukkuboota garaagaraatiin yookaan diina alaatiin yeroo weeraramtu yookaan biyya keessatti rakkoon tokko uumamee yeroo bulchiinsa naannootti ol ta'u mootummaan bulchiinsa naannoo yaamata jechuudha. Labsii yeroo hatattamaa kan labsameef Oromoo qofaaf Amaaraaf illee bitarra kan labsame jechuudha. Labsii yeroo hatattamaa kana keessatti ammoo Dr. Geetaachoo Ambaayee hundi keessanii beektanii itti gaafatamaa waa'ee kumaandi poostii kana warra raggaasisan warra seeraa keessaa isa olaanaadha. Innis arraantana paarlaamaa keessa taa'ee wanni inni jechaa jiru hundi keessa dhageettanii jirtan. Labsii yeroo hatattamaa kumaandi poostiin kun kan hoogganamu piraayim ministeeridhaan difeensi ministeera ittisa waraana ittisa biyyaatiin Siraaj Fargeessaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin akkasumas yadinannat itti gaafatamaa waajjira daninnati ka poolisii federaalaa hundi isaanii aangoo kana keessa ilmaan Oromoo aangoo takka qaban aangoon silaa biyya bulchuun danda'an guguddoon tana jechuudha. Kun akkasitti akka jirutti ta'ee ammallee achi keessatti wanti isaan tuqan hedduutu jira jechuudha. Maal jedhanii kumaandi poostiin mee ilmaan Oromoodhaa laala dhagaa yaa ilma Oromoo haga yoom nuti luynaan kan uummata diqaalaa uummata wayyaanee kanan haga yoom reebamnee ajjeefamnee sobamnee kijibamna jechuudha. Wanni jarri nuun jechaa jiran maali yaa? Labsii yeroo hatattamaa kun kan labsameef uummata Oromoo kan mootummaa naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee jedhanii qabxii tuqanii jiran. OBN irratti deemaati ciqasa. TV biyyattii irratti deemaati ciqasa. Waan afaan Amaaraatiin jirraasan. Uummata dhalattoota Oromoodhaa kan naannoo Sumaalee irraa buqqa'an nageenya isaanii eegsisuu fi iddoo isaan irraa dhufanitti deebisuu jedha. Labsicha akkasitti ta'e. Iddoo isaan irraa dhufanitti deebisanii nageenya isaanii eeganii isaan deebisnee utubuu deebisnee ijaaruudha. Nu akkasumatti nu deebi'an eenyuun nu godha jedheen oppidoon guutumaa guututti waan kana murteessu nama tokko lama miti. Gaayaan oppidoo mataan ishee harka keessaa qabdi jechuudha. Abbaa duulaas itti deebina waa'ee dhimma isaa jechuudha. Waa'ee akkuma Geetaachoo Ambaayee waan inni jedhee isiniif fixuuf deemu. Ammas kumaandi poostiin kun bulchiinsa jedha laal. Nageenya tasgabbii naannoo fi aanaa godinaas eegsisee bulchiinsa keessas ni seenaa jedha. Awaajii irratti akkas jedha. Awaajulaa inni laal bulchiinsa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa hin jiru ka godinaa hin jiru jechuudha. Kana keessa seenee to'annoo godhaa jedha. Kana jechuun maali? Oromiyaa guutumaa guututti ji'a jaaf kumaandi poostii jala bultee ka fedhan hidhanii ka fedhan reebanii ka fedhan ajjeesanii ka fedhan waan fedhan godhuudhaafi jechuudha. Kumaandi poostii walgayii yeroo hatattamaa yaamanii har'a wanni jarri raggaasisanii maali? Ilmaan Oromoodhaaf ka buqqaanii jedhanii dubbatan maali? Ilmaan Oromoodhaa yeroo hundi keessa akkuma beektan ilmaan Oromoodhaa yeroo miliyoonootaan naannoo Sumaaleerraa abdiileen har'a namni ilmaan Oromoodhaa buqqisee tokkoffaadhaan jeneraaltota ajajoota kumaandi poostiiti. Maa kijibama, maa sobama, Siraaj Fargeessaa fa'aa ka bakka lagaa ajaju. Har'a abdiilee wajjin ta'anii jeneraaltota wajjin ta'anii ilmaan Oromoo ka buqqisaa jiru eenyu ture? Jaraa miti. Maaliif yeroo ilmaan Oromoo akkasitti miliyoonotaan buqqa'anii kumaatamootaan ajjeefamanii reebamanii qabeenyi isaanii irraa gubatee qabeenyi jaraa saamamu maaliif kumaandi poostiin yookaan labsii yeroo hatattamaan ajajamin? Silaa labsiin yeroo hatattamaa kan dhugaa ka barbaachisu taate yeroo sanitti yeroo kanatti jechuudha akkuma inni jedhe laal maal jedhe walitti bu'iinsi sabaa waan jiraatuuf labsii kana goone yeroo sammaan godhin erga wanni qabbanaa'e kaampitti dhufanii har'a ilmaan Oromoo mataa keessa dhaanii surrii keessaa facaasaa jiran jechuudha. Ilmaan Oromoo mataa keessa dhaanii surrii keessaa facaasatti jiran moo hin jiran? Ka kana gochaa jiru eenyu kumaandi poostii. Wanni har'a ilmaan Oromoo deebisnee ijaarrasaan jedhan maali? Moo maallaquma gargaarsa uummanni Oromoo kana walitti qabate kana mootummaan federaalaa isaas to'achuudha. Dalagaasaati ka kumaandi poostii eega jedhanii guutumaa guututti biyyattii san ka kontirool godhu kumaandi poostii kana keessaa Oromoo takkittiin Oromoo tokko gahee keessaan qabu jechuudha. Ka kana ajaju ilmaan Tigraay fi Dabuubii Walaayita. Guraagee. Siraaj Fargeessaa Guraagee. Hayilamaariyaam Dassaalenyi Walaayita. Waajjira dandeettii ka ajaju ilmaan Tigraay warra lakkoofsa 11
Kanaaf ilmaan Oromoodha nuti kanaaf bakka hin qabnu labsii yeroo hatattamaa ammoo labsii kijibaan raggaasifame jechuudha. Dirretti bahanii guyyaa adiidhaan korojoo hatan jechuudha. Dippiloomaatota addunyaa duratti ija lammii duratti osoo agaran kijiba guddaa kijibanii labsii yeroo hatattamaa kana raggaasisuudhaaf egaa akka abbaa duulaan ibsatti mana marii bakka bu'oota uummataa arra namoonni walitti qabaman yookaan sagaleen walitti qabame sagalee 490 yaa. Oke, sagalee 490 500 fi wayii turee mishaatti mafur. Achi keessa 490 keessa lama sadaffaadhaan jedhaa miire keeyyanni 93 akka ka'etti lama sadaffaa argachuudhaaf sagaleen isaan barbaachisu 39 jedhan 300 fi 39 nu barbaachisa kan arganne 346 jedhan. Sagalee meeqa jechuun sagalee torban raggaasifame jechuun akka silaa jadi jedhanitti illee kijiba sun illee kaalkuleeshinii feetaniin waan kana addaniira akkas hin dhufu. በምንም ስለት ሊመጣ አይችልም። በምንም ስሜት ስለት ሊመጣ አይችልም። ኪጂባ ዱገራ ፈጋቴ አዲ ድረቲ ባህኒ ኪጂባን ጀቹ ወያኔ ነራን ከነማል ጎቴ ዱራን ኢልማን ኦሮሞዳ ሂዱ ፊ ዮካ ኢትዮጵያ የደምተሰን ቡልቹፍ ኮሮጆ ሀታ ቱራን ኢልማን ኦሮሞ ኮሮጆ ሀተኒ አጀሲሱን አሞ ቢፈ ተርሲሞ ሃራ ወያኔ ፊደቴ ላላ ኢልማን ኦሮሞ አጀሲሱዳፍ ኮሮጆን ሀተሙ ቀባ ኦሮሞን ለመገደል ምርጫ ወይ ደግሞ የሰው ድምጽ መሰረቅ አለበት የሚል አዲስ አዋጅ አዲስ ህግ በኢትዮጵያ ላይ ተደንግጓል ማለት ነው። ሴሪ ሃረይኒ በየሰነረት በኢልማን ኦሮሞ ሬቡ አጀሱ ሂዱዳፍ ረጋሲፈመ ኪጂበ ዱገራ ፈቃተቹ ኡመኒ ከነ በየከነ ከሰቲ ሲርነ ከነ ጀለቲ ቡላጀቹ ነሞ ፈፋ ኦሮሞን አበደን አበዱል አቢዲን ወያኔ ለማ ሚቲ አባል ለማ ማሲዱፍኒ ኦፒዲዮ ሀገ ጅርቱ ኦፒዲዮ ጀለቲ ቡላ ጀቴ ኦሮሞ ኦፒዲዮቱ ጋፊ ሚርጋ ጋፊ አባ ቢዩማ ናደ በሰ ጀቴ ወሪ መጋላ ከስ ጅርተን ከቀብሶ ተነ ከሳ ቀሮ ወዲን ወሬ ገማ ሂዳማ እንጅር ካከላ አፋን በተን ኢራቁሰዳ ኦፍ ዴቢሳ ኦፍ ጋፈዳ ገቧቲፍ ላላ ዶክተር አብይስ ገቲ ከፈሉ ደመጀቹ ወለማችን አካሰሊፍ ከረሲት ደብነ ጀቹ ኢልማን ኦሮሞ ፊጡዳፍ ዱር ሲላ ቢየሙቹዳፍ ኮሮጆ አተኒሚቲ ሀርዳሞ ኢልማን ኦሮሞ አጀሱዳፍ ኮሮጆ ግዴታ መሰረቅ አለበት የምርጫ ቦርዱ ሀገራቶሚ ሀጂች ከና ዶክተር መራራ ጉዲና ማጀ ወያኔ ሁለት ምርኩዞች አለው ጀ ሁለቱ ምርኩዝ አስቀምጦ ከኛ ጋር የሚወዳደር ከሆነ ለመቶ ዓመት እኛ ምርጫ ካሸነፈን እንዲገዛን እፈርማለሁ ጀ ዶክተር መራራን ዮ ወኒ እንዲ ለምን ቀቡ ጉዶንኩን ከለባታኤ ኖጂ ሲወጂ ዶርጎምኔ ዮ ከኑሲ እንጀፈቲን ወጋሊ በተኮ ከለቢት ወያኔ ዳፍኒ ፈረማ ጀ እኒ መለተሳ ጀ ዶክተር መራራ ጉዲና ጀቹ አማ ተቆቲ ዲደባለመፍ ምርኩዚ ተቆየቹ ምርጫ መነ መሪ በከቦተ ኡመታ ላላ ምርጫ ቦርዲ ከወያኔ ወራኒ ከወያኔ ደነነቲ ከወያኔ መኒ መሪ በከቦተ ከቲፒኤልኤፍ ከኢልማን ትግራይ ከናፉ ኡመን ኦሮሞዳ ከሰበቲ ጋፊ ምርገሳ ከራ ነጋቲን ደፈቹዳፍ ቀብሶ ኦሮሞዳ ሰገሌ ቀብሶሳ በከጅሩ ከለቲ ሁንዳን ጀቤፈቴ ደረኑ ዱርጫላ በከጅሩ ወልጃሬ ኡመን ኦሮሞዳ ጢቂ ከሰ ሴኔ ሞቱማ ከረ ሂዳም ቡቂሴ ሲርና ሃራ በየሰንደቲ ድሪርሱን ድሪቀመት ታጀቹ ካናማለ ወኒ ተከንጅሩ ወላይታ ሲፍጣ ጅረ ኦሮሞ ጉራጌ ሲፍጣ ጅረ ኦሮሞ ነምኒ ለብሲ ኮማንድ ፖስቲ ከነ አጀጁ ሁንዲ ሃጋና ሚቻረ መነ ፌደራላ መነ ሙርቲ ፌደራላ ካራ ፓርላማት ዱፌ አካ ለብሲ ዮራ ተተማረ ጋስፈሙ ዱብሰ ዶክተር ጌታቸው አምባዬ ጀቹራ መታኒሳ ወላይታ ደቡቢ ከ ሰበለ ኦሮሞራ አማራ ወተከንከም ጀቹ አክሰንት ይሳ ጀቹ ሁንዲ ከሰን ኒበይተኒ ጀቹ ኩን አኩመ ጅሩት ተየ ወን ኢሳን ረፈ ጀደመ ማሊ መለስቱ ዋን ኢሳን በርሲስቱ ኮ ጅረ ሌብነት ስራ ነው ከታያስከ ግን ወንጀል ነው ጀደ ሀቱማን ሁጂ ነው ዮ ከተለጋዳ ዮ ቀበም ተገሩ ያክ ሀየ ጀዲ ቀበማ ቀበቡ ተን ቀበማስ ከሰቱ ሲሊጋራ ቀበማን አካ ወተ ገሞጂቲ ኒ በይተኒ ሎ ዮ ካጋላ ለጭኛቱ ወኒ ጎደኒ ሲሊጋራ ከቀበን አካስ ተካ ቦየ በከከሩት ቀበማን ረ ወያነ ጀቹ ከናፍ ለብሲ ዮራ ተተባኩን ኪጂባ ዱጋራ ፈጋቴ saba duratti dippiloomatii addunyaa miidiyaa addunyaa ija addunyaa duratti abbaa duulaa gammadaadha waan kana raggaasise abbaa duula adda durummaa tokko malee gaafii tokko malee aangoo tana gadhiisu qaba akkuma dheengadda xalayaa galfatee dheengadda bal'uula xalayaa galfatee aangoo nin gadhiisaa jedhee ol jennoo qaafate Hayilamaaraamis gaafii isaa ni deebisnaaf jedhee dubbatee jira namoonni hedduun dubbatanii jiran innis maal jedhe
jaarmaya kiyya opidiyoo waan qoshashaniif yookaan maqaa waan xureessaniif jecha saba kiyyaaf aangoo gadhiisaa jedhe kijiba qumaarii isin taphatan Oromoo. Abiyyi maxxaa lammaa maxxaa waa takka tifoozoo waa takka siin godhu saabii. Wal dhagaa wal caqasaa deemuun bifa tarsiimooti walitti masakamanii deemuun barbaachisaadha. Ija siyaasaatiin walaaluu qabna. Lammaa Magarsaa afaan dammaati. Wanni naasoo mara dhugaan siinaa. Abiyyi isaa ta'uuti. Arra abbaa duulaa gammadaa kijiba osoo beeku mee akkamitti jedhee ilmaan Oromoo irratti raggaasisa. Kanaaf abbaa duulaa wanni isa deebisaniif eegannaan goo gadhiisee deebisaniif wantoota akkanaattiin fayyadamuuf ashangulliitii waan ta'aniif jechuudha. Jalqabamayyuu roobootii wayyaanidhaa waan ta'aniif jechuudha. Har'a paarlaamaa keessa nama hundi keessan akka argaa jirtan har'a paarlaamaa keessa ta'anii harka lama baasaa jiran. Harka lamii kana baattu lakkaa'ameeti beeka ka kana guute. In lakkaa'ama namni kalaalu adda osoo hin taane harka lakkaa'a. Harka gubbaa harka akkanatti ol kaasanii harka 346 nu guutee jira. Kana raggaasisuudhaaf kan nu barbaachisu sagalee 339 qofa jedhanii ilmaan Oromoo irratti guyyaa adiidhaan dirree bahanii waraana nurratti labsanii jiran jechuudha. Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa keessaa saba bal'aa lammaffaa ta'ee osoo jiru saba hagana ga'u kana hanga yoom wayyaaneen nurratti wal jijjiiraa ilmaan Oromoo tana reebaa nu ajjeesaa nu hidhaa nu saamaa qabeenya keenya irratti akka nu abbaan taane akka nu dubbanne miiga keenya akka hin gaafanne haga yoom nu gootin gaafii tijaafiteeti. Kanaaf bakka jiru ummanni Oromoodhaa dammaqee ka'uu qaba. Kanaaf gaa hundi keessan akkuma beektan dheengadda hundi keessan akkuma argaa turtan Baqqala Garbaa fi Dr. Mararaa Faanis artistoonni Oromoodhaa hundi ummata mana hidhaatii bahan malee hidhatti deebi'anii jiran jechuudha. Hidhaa dhaabbataa hidhamanii jiran. Akka ummata isaaniitiin waliin garre akka saba isaaniitiin waliin agarre godhanii jiran jechuudha. Labsii muddamaa kana keessatti akka isaan deemanii of hin beesin akka gartee ummanni namni kun goota isaatii hayyuu isaatii mana hidhaa keessaa bahee nama mana hidhaa keessaa bahee kana ammoo sabni isaa ka isa jaalatu ka isaaf dhaabbadda jedhu hayyicha isaa kana simachuudhaaf godinaalee Oromiyaa garagaraa irratti yaabichi garagaraa godhamaafii jira hayyama argachaa jiran kanas kumaandi poostii nuu guraa jechuudha. Akka Dr. Mararaa Baqqala Garbaafan akka Adaamaafaa dheengadda waan Adaamarratti agartanii jirtan akka wanti sun hin taane hunda uguraa jiran jechuudha. Har'a oppidiyoo tuffatanii oppidiyoo sila har'a agaazii keessa jiraatte har'a kumaandi poostii keessa jiraatte dheengadda Dr. Mararaa fa'a ala bulanii sila har'a dhugaa himate Oromoo. Hagayom Walaayittaa fi kan baataan bakka argee dhufe ilmaan Oromoo sabni bicuun sabni xixiqqaan waan akka hin beekne sabni nu caala humna hin qabne beekumsa hin qabne dandeettii hin qabne leecolloo hin qabne dinagdee hin qabne dhufee nurratti fincaana. Siraaj Fargeessaa Guraageef Silxee Hagayom nu bulchitinu Hagayom waraana nurratti labsan. Kanaaf Oromoo bakka jirtuutii dammaqi shira xaxamaa jira. Waa'ee Dr. Abiyyi dammoo kaasuu barbaada. Hundi keessan akkuma beektan obbo Lammaa Magarsaa kaafaan dammaa innuu gowwaadha. Lammaa Magarsaa nama isarra gowwaadha garee. Maaliif arra Dr. Abiyyi yookaan Abiyyi Ahmad jechuudha itti gaafatama jaarmayaati. Jaarmayaan OPDO akka jaarmayaatti ta'e ammoo itti gaafatama saba nama miliyoona 50ti. Nama miliyoona 50 wakkaluu deemu nama nu bulchuu deemu nama biyya bulchuu deemu nama piraayim ministeerummaa torgoma jedhee deemu sagalee achi taa'ee Geetaachoo Raddaafaan arra warri seexaan agaanant xabbaaboo timkatanyaa jedhee Oromoo arrabsaa ture warra dhiphoota jedhee isaan arrabsaa ture achitti bahanii Abbaay Tsaayyefaa wajjin Dabratsayoonfaa wajjin har'a labsiisuun akka raggaasifamu harka baasaa turaniiti wanni isaan baqatanii malee luyna jirri maal uummanni akkanaa kun kanaaf nuti ammoo Dr. Abiyyi fi Ipudoo arra osoo Profeesarri fedhe Doktorri fedhe alaa galee OPDO keessatti gaafii uummata Oromoo deebise jedhee amanellee jala deemullee jalatti ni lullee hin amanullee Dr. Abiyyi fudhadhaa Lammaa Magarsaa shoora irratti taphatan Lammaa Magarsaa dandeettii qabaa jaalala uummata qaba dhugaadha hin kijibnu garuu achirraa buufamee akka inni bakka angoo sadarkaa tokkoffarra koree obbo Lammaa Magarsaa dhufee miidiyaa irratti dubbatee afaan gaarii afaan dammaa dubbatee bu'aa takka qabu game is over. Namni miliyoona 40 bulchaa jedhee deemu du'aan sodaatu. Qaxxi jedhee achi dhaqee harka baasee sagalee isaa harka dhoggachuu qaba malee achi dhaqee namni silaa arra mootii kinniisaa mee kinniisni mootii qaba addunyaatu guutuu mootii qabdi. Namni tokko bar aangoorra kan nama san kaatu yookaan na bulchaa yookaan sakiyya jedhee tamanu waan inni jedhe
naa beekaa namni kun rakkoo kijallee naa beekaa sagalee kijallee naa dhagaa waan an barbaadu waan an fedhu kana naa godha jedhetti amanaa miidhanam hayyee Dr. Abiyyi hoogganaa warra mana barii bakka bu'oota uummata Oromoodhaa jiran ka 195 opinion qabu sagalte nama hoogganaa sagalee 195 ti arra akka mootii kinnisaa uummata san duubatti hiriirsee silaa deemuu qabu isa jechuudha yoo inni ka sagalee dhoggatu taate uummanni summat hundi bakka takka sagalee dhoggachuu qabaa jechuudha yoo ka wal dhagaan taate jechuudha eegaa hoogganaan kee harka yoo baaseen baastaa yoo inni dideen diddaa jechuudha yoo ka wal maratullee ta'in inni sii beeka waan ta'eef jechuudha har'a achirraa baqatee wayyaanee Tigraay TPLF itti of galchanii jiran gala Tigraayitti maqaletti gala dantaa takka sirnaa qabu sabni Oromoodhaa jechuudha kanaaf sodaatee har'a Tigree of jaalachiisuuf abbaa isaa jeefaaf jaalachiisuuf arra dabalachuuf jaalachiisuuf hadda gattee Geetaachoo Raddaa kan eeggadda Oppidiyoo Piraayim Ministeer yookaan biyya bulchuudhaaf wanni isa limiteeshinii godhee isa dhaabu wanni isa daangessu hin jiru kanaafuu Oppidiyoon biyya bulchuu danda'a jedhee miidiyaa irratti sagalee daqiiqaa takka waan dubbateef Oppidiyoon irra gabbaatee sagalee Piraayim Ministeerummaa argachuudhaaf arra paarlaamaa dhaquu diduu jechuun osoo biyya san keessa taa'anii silaa irra biyya alaa kan jiraattu taate labsii yeroo hatattamaa saba kee irra kunoo mandi irratti ilmaan Oromoo ajjeesaa jiran ilmaan Oromoo agaasii shan fixe irra dheengadda akkas boris akkas iftaanis akkas ji'a jaaguutu Oromoo fixuuf deeman jechuudha osoo kana beeku namni agaasii waraana beeku wanni inni TPLF of jaalachiisuuf sagalee kennurraa isa hambise maali uummanni Oromoo gaafii tana funya qurquree gaafdanii gaafachuu qabdan dirqama jechuudha sagalee tokko kabaja qaba vaaluu qaba 39 sunoo 40 taati jechuudha yookaan irras 37 gaddee biti jechuudha yoo inni sagalee kana godhu taate 490 takka ta'a asiyoo kun gaddee 45 akkas jecha deemu namoota biraa guruuppii ammallee namoonni hafan kun nama biraati miti beeka Oppidiyoo warri hafilleen irra baay'een jira Oppidiyoo warri keessaa hafilleen warri keessaa hafe ammoo warra Abiyyi faa wajjin walii galanii nuti hin dhaqnu sagalee kenninu hawaasni keenya achitti harka keenya arguun qabu Oromooni yoo qeerroon achitti harka keenya argu taate rakkina biratu dhufa sabaan jibbamnaa Tigreen jibbamnaa waa lama dhabuu taatii jechuudha karaa lama kaanii himee qeerrootti hin gorre wayyaanitti goranii mijarra akka jaratti bar lachuuf dhogganii ammallee karaa qeerroo yookaan karaa wayyaanee san jidduma dhaabachuu jiran ammallee jira never kun ta'uu hin danda'u jechuudha gara wayyaanitti goranii jiran Oppidiyoon fudhattee maqaa isii guutuu TPLF galtee jirti jechuudha. Lammaa fi Abiyyi faan waan takka uummata Oromooti wanni buusan tokko hin jiru jechuudha. Oppidiyoon guutumaa guututti warroota somba wayyaaneedhaan hafuura wayyaaneetiin hafuura baafatu jechuudha. Kanaaf hundi keessan akkuma beektan manni marii bakka bu'oota uummataadhaa sagalee 346 barbaachisa kanaaf lama sadii raggaasifamee jira jedha abbaa duulaa jechuudha. Abbaa duulaa gammadaadhaa hatattamatti aangoo gadhiisuu qaba yookaan warri aangoo abbaa duulatti kennee mana marii bakka bu'ootaa kaate Oromoon seera keeyyata 8 akka jedhutti jechuudha. Piitishinii guuranii abbaa duulaa achi kaasuun ni danda'ama. Piitishinii walitti qabanii piitishinii guuranii abbaan duulaa hatattamatti akka aangoo gadhiisu godhamuu ni danda'a jechuudha. Labsii yeroo hatattamaa tiimiti dhibbi osoo labsame ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo qabsoo Oromoo jilbiinsachiisuun manaama hin danda'amu never ever. Hundi keessan ammoo ilmaan Oromoodhaa Oromummaa qabaannu hadoddaa qabaannu walii dhukkubsannu maaliif yoo kanaan jettan taatan miidiyaa warra TPLF jala deema laala. Wayyaanee yookaan immoo የህወሓት መራሹ ፓርቲ يوكان نموتينو የኢህአዴግ አውሮፓ ፓርቲ ለአሜሪካ መንግስትና ለአውሮፓኖች መንግስት የማይንበረከክ ብቸኛው ፓርቲ አሜሪካ ኮንግረስ የአውሮፓ ህብረቶችና የተለያዩ ባለስልጣናቶች ያስቸኳይ ጊዜን አታውጅ እያሉት ኦፊት ኦፍ በራሱ መተማመን ችሎታ ስላለው ወያኔ ወይም ህወሓት ለብሲ ከነ ለብሰ ይራጀን ሞቱማን ህወሓት ፓርቲን ኢህአዴግ ጉቱማ ጉቱት ከብየ ከሲ ጅሩ ሶዳ ፊ ደንታ ሞቱማ አሜሪካ ቲቪ ገምታ አውሮፓ ቲቪ ቀቡ ከጀዱ ጀቹ ገምታ አውሮፓ ቲቪ አሜሪካን ኦሶ ለብሲ ጀራ ተተማ ለብሲን ጀዱን ከኦሶ ነማ ኦፊት ፓርቲ ኦፊት አማመኑማ ቀቡ ደንዴቲ ቀቡ ፓርቲ ሁነ ቀቡ ፓርቲ ጀባ ከነ ጀደኒ ፋርፈቻ ጅረን ጀድ ፓርቲ ሳይ ፋርፈቻ ጅረን ኦፒዶራ ከነከሳ ቆደ ቀብ ለብሲ ጀራ ተተማ ቆይ ቢጀኑ ቡች ኦፒዶ ሰገለ ከቀም ነታቴ ቢጀኑ ቡች ጅር ኦሮሞ ኑቲ አበቱል አቢዲን ወላይተን ጉራጌን ሲልጤን ወላሂ አንሲዲ ከዳቲ
namni tokko nun jaalatu ilmaan oromoo sarra miliyoona buqoo miti ilmaan oromoo irra miliyoona dhumani dantaa qaban harkaa jala baasan malee oromoo yoo taate malee oromoo achi jiruyyuu nu gargaarutti hin jiruuti oromoo malee namni tokko qabnu amaarri illee harka nutti baasa tigraay harka nutti baasa affaar harka nutti baasa sagalee lama achi keessaa qaba harka baasa harayna harka sadii achi keessaa qaba ni baasa affaar ni baasa Sumaalelleen achi keessaa harka qabdi mana marii bakka boota keessa abdii illeen sagalee shan afuraa ta'uti sagalee shaniif afritu vaaluu qabdi jechuudha guraageen silxeen walaayittaan kabbaatan hundi isaanii jechuudha nurratti sagalee baasanii jiran jechuudha nuti ammallee atteenshinii kenna jaraaf bakka kennuu osoo hin taane oromoo malee akka nama tokko hin qabne beekuu qabna jechuudha kanaaf nuti qabsoo kenna kana daranuu dur caala jechuudha jabeessinee itti fufuu qabna jechuudha kanaaf hundi keessan akkuma beektan OPDO'n dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoodha yeroo ammaa kana qaaxaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenee jira bakka kawustuu liyoxaa yammaachil maxustu gabta tazafuqan bakka maaliif uummataan of jaalachiisuuf yaalan gulufii angoonatu qabataa situ qabataa osoo gulufaa jiran ilmaan oromoodha kumaatamaan lakkaaman ajjeefamaa jiran ilmi oromoo kaarra ajjeefamu miidiyaa gabaasatti hin jiru miidiyaan OBN kijiba labsii jira rattamaa kijiba raggaasifame ka korojoon guyyaatiidhaan hatame uummataan sobee labsii yeroo rattamaa raggaasifame jedhee miidiyaa kijiba uummata kijibu jiru uummata dorsisaa jiru uummata shororkeessaa jiru jechuudha. Labsii yeroo rattamaa labsame jechuun uummata shororkeessuudhaan namni halkan tokko shororkaa'ee hagam takka bulaa jechuudha. Akka dammoo Dr. Abiy Prime Minister hin taane hundi keessan akkuma beektan Daani'eel Biraanii ni beektan. Daani'eel Biraanii irraa wanni inni barreessee deemaati ilaala. Qoosaa injirretti qoosaa jira foggoraan ni jira muudiitti qabachaa jira jechuudha. Way Prime Minister jedhee kakakakakakaka godhee barreesseef. Prime Ministerummaa kan arganne OPDO'n haatiidha. Ifa beekama. Prime Ministerummaan ka Amaaraatti amma jaalattanii jibbitanii Amaaraa kennan. Takka Oromoo labsii yeroo tattamaa warra dhaabuu hin dandeenyutu Prime Minister ta'ee biyya sii bulcha. Arabaa kee anta maannan. Yoo labsii yeroo tattamaa kan labsamu taate bara kumaandi poostuu miyaazoo maannoo Prime Ministerumoo aqlii hin qabdaniisin. Gonkumaa never ever. Post gootanii warroonni amma fakkeenyaaf Abiyyii fi Lammaa wal dorgomsiistan yookaan ammoo ammallee fuutanii Abiyyiin piroofaayilii godhatanii Itoophiyaa jaganaa maarree sirba sirbitanii waa takka hin buusan. This is a TPLF. This is a crime party. Party maafiyaadha kun guruppii maafiyaa waan ta'eef guruppiin kun gonkumaa Abiyyii fi nama tokko aangoo kennee Oromoo achirra kaa'ee Oromoo kumaandi poostii liid gootimoo. Never, I can't believe it. Yoo millee amanuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warroonni akka Abiyyi har'a nu garsiistanii jirtan agarree jira OPDO quuftanii mire warroonni dur nagin har'a raabatan OPDO'n ashangulliitidha. OPDO'n afaan Oromoo akka turjumaantuuf dhufte bara 1991 chaartara keessa hin jirtu paartaamaa keessa hin jirtu. Warroonni yeroo san jara caala dorgomaa ture paartii Waaqoo Guutuufaa Hajjaarraa Abbaa Gadaafaa warroota gartaarra wayyaana biyya keessa dhiibdee biyya keessa baasan isaan faa turan jechuudha jechuudha. OPDO'n yeroo san paartiin turre dolmeechara tiraansileetara jechuusin magaalaa keessa deemtee afaan Tigree wayii afaan Oromoo beeti afaan Tigree turjumaanti malee paartii jedhee akka paartiitti namni lammiisa Oromoon beekamtii OPDO'dha kenna hin jiru jechuudha. Kanaaf isaan kana namni uumee lubbuu tafuufe ruuhii isaan tafuufe jechuudha wayyaadha jechuudha. Kanaaf OPDO'n ilal umri isaanii dalaydee jechuudha. Abbaa duulaa afaan ammoo uummata salphataa uummata osoo adii guyyaa jiru saba isaa kijibu lammii isaa sobu. Akkuma mallas jenaa jedhe leebinna siraanoo jedhe bara ግን ከታስከ ወንጀል ነው maaliif hattummaan hojiidha erga qaban ta'e akka eegatee arra qabamanii jiran jechuudha arra eega qabamanii booda daddafanii aangoo irraa koo qabanii aangoo irraa buu qaban tokkoffaa inni lammataa ammoo maalidha nuti ilmaan oromoodha gartee akkuma Dr. Mararaa faan jedhan TPLF boordii filannoo harkaa qaba gama filannootiin illee abbaan fedhe warri biyya keessa jiru sirni kun akka jiru wanni takka dhufu jechuudha paartii dhibbaan dhibbatti injifadhee jira jedhee teessoo 500 foyi paartiin tokko bakka balaaleffatiin jiru mootummaa paartiin tokko teqaamii paartii wayin paartiin mormituu tokko paarlaamaa Itoophiyaa keessa jiru biyya kana keessa jira jechuudha. Dr. Abiy jechuun isa hin dhufne inni kijibaati kanaaf nuti biyya kana keessa jira nuti Oromoon akka sabatti maal godhuudha qabnaa hundi keenya akkuma beenu korojoo ka
yeroo baay'atamaa ture duraan bircaa boordiin ka wayyaaneti paarlaamaa ka wayyaaneti danatii ka wayyaaneti poolisiin federaalaa ka wayyaaneti agaazii ka wayyaaneti kumaandi poostii ka wayyaaneti mee ka sabaa kam oppiidoon yoomillee olaantummaa sabaatii fi nageenya saba oromoodhaa olaantummaa sabaa oromoodhaa yoomillee ilal umrillee hoonu lubbuun jiraanne dulloomne ilmi keenya dhufee sirna kana jijjiiran beeku malee garuu nu biran dabartu di ilma keenya dhaalchifnu garuu oppiidoon haga nu lubbuun jirru haga TPLF wajjin jirtu gaafiin ummata oromoon deebi'a ka jettu adawaa diina oromooti jechuudha. Diina oromooti abbaa kiyyamaan taane obboleessa kiyyamaan taane fiira kiyyamaan taane oppiidoon deebii gaafii ummata oromoo deebisuu hin dandeettu never ever yoomiyyuu jechuudha. Kana never dhibbaan dhibbatti jala sararaa wayyaaneen wan hundaa aangoo guutuu ka biyyattii of harkaa qabdi jechuudha. Kanaaf hundi keessaa akkuma beektan Dr. Geetaachoo Ambaayee jechuudha. Labsii yeroo muddamaa kana keessatti bulchiinsa keessa seenee ni dalaga waajjira guutuu ka Oromiyaas haa ta'uuti aanaa ganda guutuu ilmaan Oromoo achirraa buqqaanoo deebisnee dhaabuudhaaf jira. Bakka isaan irraa dhufnetti deebisne jedhee kana keessa jira Oromiyaa uummata Oromoo kam qotu jedhan. Uummata kanallee ammallee asii fuudhanii achi keessanii ficcisiisuuf moo maaliidhaaf labsii kana keessa uummata Oromoo ka buqqee galchan. Ummata lammii Oromoo kan miliyoonaan buqqee kana mootummaan federaalaa gargaarsa tokko godhee jira. Siraaj Fargeessaa warreen kumaandi poostii ajaju. Kaambiyan marreessaa dhaqanii yoo waraana tajajii ka ajjeessan taate malee. Yoo kaan marreessa dhaqanii ilmaan Oromoo surrii keessa dha'a mataa keessaa facaasa jedhanii ajajan taate malee Hayilamaaraam arra dhaqee uummata san daawwate. Akka silaa nama biyya bulchutti namni tokko yoo kawaa ta'u taate mootummoonni Awurooppaa kun ka'anii iddoo namni sun jiru dhaqan. Kanada lala Australia warra jirtan warroonni biyya alaa jirtan guutuun lala. Nama miliyoona buqqee arraa Hayilamaaraam tuffiinuu qabu irraa walaayitaa diqaalaan kun dhaqee har'aan tana ilmaan Oromoo san laalee jira kaambii marreessaa fi kaambii garagara godinaalee Oromiyaa keessa ka jiran gammoojjii baalee keessa laalee ilaalle. Dr. Eennoon baay'ee kamana murtii federaalaa ka jiran kun kaara labsii hatattama Oromoo irra labsi kun dhaqee ilmaan Oromoo laalee jira. Har'a Siraaj Fargeessaa TV warroonni waajjira dannatti jinni jiran kun dhaqanii ilaalanii jirani ilmaan Oromoo jara buqqeessiti maal gochaa deemanii ilaalan. Ofii buqqasanii of ejjesanii ammallee deebisanii nutu isaan dhaabaa nutu isaan ijaaraa kun ammoo kumaandi poostii keessatti illee kahamee jira jedhan. Nuti Oromoon dhagaa miti nuti waa hundaa'u namni yeroo ammaa kanaa jiru nama waa hundaa'u addaan baasee beeku jechuudha. Kanaaf lammii kennas ka gargaaratu nuyi ka dhukkubsate keenya ka yaalatu nuyi ka jallate jallata keenya ka qayyeffatu nuyi. Kanaaf Oromoon bakka jiru tokkummaa isaatiin bifa tarsiimootiin wal ijaaree dammaqee ka'uu qabaa. Abbaa duulaa hatattamaatti hangoo gadhiisuu qabaa. Labsi yeroo muddamaa wanni labsame tokko illee hin jiru sagaleen hin ga'u kijiba dhugarraa fagaate. Kanaaf uummanni keenya waan takka akka sodaanne jiruu keessan akkuma duraanitti akka jireenya keessan akka jiraattan waan baay'ee tokko sin hawwina. Kanaaf odoo ilmaan Oromoo arraan tana miliyoonaan buqqaanii jiran yeroo labsicha hatattamaa kana keessatti immoo ilmaan Oromoo illee guruuppiin dhufanii bakka jiran sanirraa arra yoo Shashammannee fide jette arra Adaamaa fide qubsiisoo kan jettu taate guruuppiidhaan deemuu hin dandeettu kan labsii yeroo hatattamaa keessatti uummata kanas uguruudhaa bara akka uummanni kun deebi'ee hin qubasiifne manni gochuudhaa bara. Oromoo deemaati ilaala addisuu araggaafaa wanni waan isaan barreessan deemaati ilaala arra addisuu araggaafaa warra paarlaamaa keessa jiran hundi isaanii kijibaa jechuudha hundi isaanii jechuudha. Kanaaf sagalee 80 takka qofaan wayyaanee dhokatanii wayyaanee aangoorraa buusuudhaaf yookaan waa gochuu hin danda'an oppidoolleen isiidhaaf mana beeta mangistii manseen 4 kiiloo garuu uummanni Oromoo qabsoon Oromoodhaa 4 kiiloo akka jirtu beeka 4 kiiloo akka jirtu agaraa 4 kiiloo akka jirtu dhagaa haa xiqqaattu haa guddattu warroonni sabaaf quuqama qaban warroonni har'a sagalee 80 ho'i wayyaanee keessatti takkaa seenaa wayyaanee keessatti sagalee 80 ho'i labsiin tokko yoo kaba'u taate kamuu kanaa osoo ta'e seerri haaraan illee ota ba'u wanni kamuu ota godhamu sagalee 80 takkaa didameen beeku jechuudha. Kanaaf akkuma Hacaaluufaan artistoonni keenya jedhan qabsoon warraaqsa uummata Oromoodhaa 4 kiiloo jirtiin dhugaadha. Garuu 4 kiiloo tana yoo sirni wayyaanee kun kufe malee isiidhaaf Oromoodhaaf manaama jechuudha keessatti nageenya argannee mootummaa kanaa wajjin jiraannaan alaaf homaan laalliqeeffamu jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa ammoo wanni kun qabsoo yookaan sochii warraaqsi uummata Oromoo gochaa jiru xiqqoollee duubatti nun deebisuu Oromoon bakka jirtanii wal ijaaraa wal qindeessaa wal gurmeessaa bakka jirtanii bifa tasgabbii qabuun
bifa tarsiimootiin jechuudha. Waan hundaa yeroo itti deemnu bifa tarsiimootiin deemaa jirra. Kanaaf qeerroon bakka jirtanii tasgabbeessaa haala barbaachisaa ta'e wajjin haala qilleensaa wajjin deemaa dhaawataan mootummaa kana irraa aanaa deemnaa jirra. Qabsoon teennaa eegaltee jabaattee jechuudha bara 2014 as yeroo irraa yerootti jabaachatuma deemaa jirti. Garuu maalidhaa iddoon dhaabbachaa ittuma fufaa deemaa turre ammas itti jirra. Kanaaf wanni kun ammoo gatii guddaa akka nu kafachiisneef wal caqasaa wal dhagahaa wal cinaatti hiriiraa mataa fi miila walitti qabachaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf warri OBNs galatoomaa jennaan kijibdanii silaarra Oromoo miidiyaa neetworkiin jiraachuu baate uummanni keenya hagamta akka kijiba akka daawwatu akka laalu silaa sooshaal miidiyaan kun jiraate hagamta akka kijibni sun dhugaa ta'u ka arginu jechuudha. Wayyaanee sammuu durii yaadde jechuudha. Amma teekinooloojiin guddatee jira jechuudha. Waan hundaa'u jechuudha. Kanaafuu wanni hunduu kijibaa argaa fi dhagaa jira. Galatooma ulfaadhaa wayyamaa isin jenna ilmaan Oromoodhaa. Oppidoon gatii guddaa kafaluuf deemti qabsoo agarraa waggaa lamaan kana keessa godhanis fuudhanii wayyaanatti galfatanii jiran hagalchanii dantaa irraa hin qabnu nuyi duraanuu jarri keenyaa miti. Akkasii kongaresii uummata Oromoodhaa saayiba kiyya jechuudha. Galootumatis warroonni gartee OMN amma fakkeenyaaf gargaarsi isaa godhamuu qabu daranuu dabaluu qaba. Moor gargaarsi Oromoo miidiyaa neetworkii godhamuu qabu dabaluu qaba jechuudha sadarkaa idil addunyaatti jechuudha. Maaliif akka jennu taate silaa arra OMN hin jiraatini shira wayyaanee kana guutuu maaliin agarra maaliin dhageenya silaa sooshaal miidiyaan kun hin jiraatini maaliin agarra maaliin dhageenya gaazexaa biyyatti irratti dhageettu hin qabdu. OBN silaa arra miidiyaa alaa kana kuffisuudhaaf arra aktiivistoota Oromoo kuffisuudhaaf aktiivistii biyyatti uumanii hoggansoota alaa kana kuffisuudhaaf waan hin jirre yaasan warra ejjennoo qabuuf ejjennoo hin qabne tokko miti jechuudha. Namni kaayoo sabaaf dhaabbatee fi kaayoo faayidaa bu'aa ofiitiif dhaabbate yoomillee walqixa hin laalaman walqixa hin madaalaman jechuudha. Kanas namni beekuu qaba jechuudha. Maaliif yoo jennu taate arra Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa faan Joowar faan arra uummanni Joowar dhagaa uummanni Tsaggaayee Raarsaa dhagaa uummanni Piroofeesar Isqeel dhagaa kanaafiyyuu gurra ala jiru san biyyatti haa deebisnu. Laala gurra ala jiru san biyyatti haa deebisnu jedhanii haasaa mimmi'aawaa sabboona qeerroo haasaa turan. This is nothing. Kun kijiba dhugarraa fagaate jechuudha. Ejjennoo qabdan isin mucucaatan jechuudha. Warri alaa ejjennoon isaanii ejjennoodha. Yoomillee waan jedhanirraa warra hin deebine warra waan jedhe ammoo hojiirra oolchee laal bifa hojii qabuun bifa tarsiimootiin warra si garsiisaa jiru jechuudha. Warra siis dammaqsee asiin si gahe jechuudha. Warra akka uummanni xiqqollee ta'u Oppidoo Muktaar Kadirirra wajjita jedhee akka uummanni xiqqoo si fudhatus warra gorsa kennaa ture jechuudha. Garuu kana booda hoggantoonni jaarmee siyaasaa Oromoo saataaniiti aktivistoonni Oromoo ka biyya alaa jiran Oppidoo matan waan Oppidoo jechuun mucucaattu tan sharataa moobaayilii naachuu jarri. Kanaafuu isaan kanaaf gorsi waan akka hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan isaa tolu waan isaa malu sabni akka sabatti ni beeka Oromoon akka sabatti ka'ee abbaa duraa fas achii darbee sirnuma kana fottoksan malee Oromoon nagaa argatu dhaabatul aabidiina. Kanas akka beeytan kabajaadhaan isin gaafannaa galatooma ulfaadha wayyamaa egaa gaa xiinxalaa keenya kaarraa akka jennee asumarratti raawwannaa ka biraatiin hanga walitti deemunutti nagaan nu turaa. Egaa ka Jawaar Mohammad jechuun nuuf dhugaa dubbachuudhaaf fakkeenya guddaadha. Sabaafis hojiin isaan hojjetan erga jarri dhufanii qabsoo Oromoo ta waggaa 40 qabsoo Oromoodhaa waggaa 47 laabshooftee kukkuftee caccabdee duutee awwaalamtee biyyan itti raramee rilmeen nyaatee fixe har'a achi keessaa baasee lubbuu itti afuufee saba dammaqsee saba kakaasee miidiyaan baname miidiyaa hawaasaa miidiyaa uummataa namni OMN Jawaar balaaleffatu dirree bahee adawaa Oromoo akka ta'e namuu ni beeka jechuudha. Dirree bahee arra abbaa Itsaayee caala diina Oromoo akka ta'e namuu beekuu qaba kana. Nama sa'a 24 halkanii guyyaa saba isaatiif hojjetu nama saba isaatiif dhaabbatu nama gartee silaa yeroo uummanni Ameerikaa rafu inni ta'a. Maaliif uummanni biyyaatii fi sa'aan kennaaf sa'aan Itoophiyaatiif sa'aan achii tokko miti jechuudha. Kanaaf inni sa'aatii kanatti dammaqe nama akkasitti hojjetee saba ijaaree arraan tana asiin ga'e nama waan jedherraa diqqollee duubatti hin deemine jechuudha. Kanaaf Jawaar faan waa'ee labsii agartee kun akka dhaabbatuuf sagaleen akka dhoorgamuuf warra gartee
mana marii bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaa keessa jiran paarlaamaa hojjennota keessa jiran maqaa isaanii maxxansee nama tokko tokkoon itti bilbilaa jedhee hojii guddaa hojjetee jira. Garuu isaan itti milkaa'anii jiran. Itti milkaa'an successful. Garuu shira wayyaanee abbaa duulaa gammadaa kijiba fuudhee harka sadii sagalee 40 argannee jira sadii sadaffaadhaan argaasnee jira jedhe kijiba kun kijiba maa kijibama. Kanaaf hojiin Jawaarfaan hojjetaman kana jennee himuu hin dandeenyu waa tokko lama jennee himuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf Oromoon akka sabatti rakkina akka sabatti qabnu waan waloo kennaa waliin hiikkan. Garuu gartanii waan diinaa nurraa dhufu dammoo alagaa wajjin diina kenna irratti xiyyeeffannee Oromiyaan kallattii jiru laal. Mee Oromoo ollaan nu jaalatu tokko mee nu jira tokko sabni tokko kan nu jaalatu hin jira. Gaayaan Sudaan nu jaalatu Sudaan gurraatti dur. Kagaraachin wallaggaatti walitti jirtu Sudaan nu jaalatu Gaambeellaan nu jaalatu Walaayittaan nu jaalatu Beenishaangul nu jaalatu Guraan keessatti namni Oromoo jaalatu tokko hin jiru. Oromoo mataati malee. Nu wal malee qabnu wal sakaalu nu barbaachisu dhagaa wal irratti argamu nu barbaachisu yeroo addaa keessa jirra nu nadheessina. Kanaaf aktivistoota kennas umurii dheeradhaa hojiin isin hojjettan hojii guddaadha. Hojii gartee boonsadhaa wayyaanee girgireessitanii jirtan akka duubatti mirciittanii xallazaa jirtanii akkuma xallazuu eegartanitti qaamallee wayyaanee xallazaa sirna kana xallazaa nurraa kuffisa isiniin jenna. Kana galatooma alfaadhaa wayyamaa naa jira ilmaan Oromoo yaalmanayyaa.